Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuup hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haadhallee viidiyoo biraa isinii qabadee deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadee isinii deebi'e mootiyyuu baay'ee nan taazabee fi baay'een silaa wanni gurratti yookaan dhagahan baay'ee amanamummaan qabu jechuudha yeroo ammaa waan ija kiyyaan arge kanan ani isin biraan gahu jechuudha. Innis maalidha? Kaameraa irratti hundaa'a. Kaameraa mana keessa isaan ol kaa'atan irratti hundaa'a jechuudha. Yeroon kana jedhu Arabdoonni tokko tokko ni galchan, tokko tokko hin galchan. Hin galchan jennees hin amannu, hin galchan jennees dhibbaan dhibbatti hin amannu jechuudha. Yeroon kana jedhu ijoolleen tokko tokko baay'ee isaanii shawwadamaa jiran. Maaliif shawwadamanii? Appilikeeshinii takka jira. Appilikeeshinii hid kaameraa ishee jedhamu sun jechuudha. Namni appilikeeshinii san hin barsiisnes hin jiru jechuudha. Afaan Amaariffaatiin ta'e afaan Oromootiin namni appilikeeshinii san hin barsiisne hin jiru jechuudha. Akkam jedhanii barsiisanii maadaamonni akkanatti hid kaameraan mana keessa jiru yookiin ammoo kaameraa dhoksaa jechuudha. Ishee ijaan hin beekne ishee akkanatti arganii kuni kaameraadha jennee hin beekne bifa garaagaraatiin jira. Kaameraa yeroo jennu bifa ati hin beeknen hin jira. Bifa akka biiriitiin jira jechuun akka biiriitiin akka qalamaa jechuudha. Akka qalamaatiin ni jira. Bifa akka chaarjeriitiin ni jira. Bakka waanuma ati kun kaameraadha jettee hin amanneen ni jira jechuudha. Waan akka waayifaa fakkaatu ni jira. Isa jechuudha. Nu kana kaameraa jennee hasaabuu dhiisuu ni dandeenya jechuudha. Ampuulii keessa kan godhan ni jira. Akkanuma akka geexaa ammoo tuyyuu fannisan akka sa'aatiin iyyuu jechuudha. Kaameraa kan of keessaa qabu ni jira jechuudha. Kana kaan yeroo jedhu isin sodaachisu osoo hin taane akkanatti ni jira. Appilikeeshinii tanaan Play Store keessaa gabbuufadhaatii ittiin soqaa mana keessa jedhanii ijoolleen barsiisan baay'eetu jiru. Hin gowwoominaa isin jechuu barbaadde ta'anii moobaayilii tokko tokko isinii hojjeta tokko tokko hojjechuu dhiisuu danda'a. Yeroon kana jedhu kaameraan mana keessa jiraate moobaayilii keessan kan isinii hojjechu yookaan ammoo divaayisiin moobaayila keessanii kan harkisuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii san gadi buufattanii kan isheen isinii yookaan kaameraan hin jiru baaziruu maal jedheetti isin mul'isa mana keessa haala jedheetti kan isin mul'isu hin jiru jedhee kan isin mul'ise kaameraan moobaayilii tokko tokko ni hojjeta tokko tokko hojjechuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanatti hin amanina. Ani wanni isin jedhu ammoo kaameraan jiraachuu baate ati of taatee nama tokko taatee hojii keetirratti bicha xiyyeeffannoodha yeroo hojjettetti homaa wanni inni dhibballee kumallee yoo si waraabe homaa inni waan miidhaa sirraan gahu hin jiru jechuudha. Kaameraan mana jiraatee beekteef hojjechaa yookaan ammoo nyaata dhabuu yookaan ammoo dhugaatii dhabuu osoo hin taane kaameraan mana jiraatee nyaattee dhugdee hojii yoo hojjette homaa inni waan sirratti miidhaa qabu hin jiru jechuudha. Ijoolleen tokko tokko baay'ee isaanii ni shawwadamanii namootu shawwaddisan waan an argeef anan isin biraan gahu jechuudha. Akka shawwadamne anillee maaliifi ani kan jiru biyya Arabaa keessa Arab keessayyuu biyya Beeruut jechuudha. Beektan biyya tana haradoon asii baay'ee badaadha. Dubartoonni isaanii baay'ee tonkoleen isaanii hin hojjenne hin jiru. Kanaaf jecha of eeggannoodhaan biyya ormaatii gara biyya keenyatti rabbi nagaa nu deebisu jechaatiin akkamiin maaliif wanni yookaan sababa maaliitiif viidiyoo kana isin hojjechuu yaade? Ijoolleen tokko tokko jechuudha yeroo isaan keessattuu ijoolleen lama ta'anii mana tokko galan jechuudha. Yeroo isaan mana deemanitti uffata ofii ofirra baasanii uffata isaanii uffatanii cidhaa jedhanii meekaappii dibatanii maal jedhanii isaan fakkaatanii suuraa ka'aa oolantu jira jechuudha. Isuma kan madaamiin kiyya dhibbatti fiddee natti mul'iste jechuudha. Shaarmuxoonni habashoonni biyya keessanii akkana godhaa oolan jettee tan na mul'iste jechuudha. Sun baay'ee mataa kiyya waan adoocheef kanan ani isin biraan gahe jechuudha. Isa kana jechuudha. Kanan an viidiyoo kana hojjechuu na kakaase iyyuu tokkoffaan isa kana jechuudha. Yeroo isaan mana deemanitti isaan fakkaatanii uffata akka isaan uffatanitti uffatanii caamma isaanii haga warqii isaaniitiin bahutti uffatanii itti ijoolleen naannoo suuraa ka'aa oolan jechuudha.
Kana yeroo jedhu ammoo isin hunda osoo hin taane ni jiran ijoolleen akkasii jechuudha. Yoo hasaabbii akkasii isaanillee qabaattan biliis waan akkasii uffata isaanii uffachuu dhiisiti yeroo mana isaanii kifilli isaanii keessaa seentanii qulqulleessitaniyyuu hagam haga isin dabbaran ofii kiyyaana dabbara jechuudha. Bakka isheen yookaan mootiyyuu warqii minaamin isin godhattuyyuu achi keessa iyyuu baneetoo qulqulleessuun natti ulfaata. Uffata isaanii uffatan dhiisaati. Ni warqii hagam hunda jechuudha. Meekaapii isaaniitti kan isaan dibatanii akkasitti kaameraa mul'isee ijoollee isaan lamaan fuudhanii baasii fidanii baasitti achitti qaxaqqachiisaniiti kan mana hidhaa galchan jechuudha. Baay'ee nama dabbara. Kanaafuu please waan isaanii harkaan tuqna. Amma kaameraan mana jiraatee jiraachuu baate yeroo jedhu amma kaameraan mana hin jiru jiraniiti kan isaan akkasitti hojjetan jechuudha. Akkasa waraabbamanillee hin beekani. Jiraatee jiraachuu baattetti ati hojii kee bichaa irratti yoo xiyyeeffattee hojjette rakkoon kun martuu sirra hin gahu jechuudha. Ijoollee sankaa isaan intarneet irratti gadhiisuu baatanii ani hin beeku. Intalan fiddeetti suuraa kanatti mul'iste jechuudha. Suuraa viidiyoo keessaa akkasitti screenshot gooteetti gashiin kaastanitti mul'iste hin beekama. Kanaafuu please isaan bakka deeman hundatti waa'ee sararatanyaa isaaniitti kan haasa'an akkasitti taatee akkas taatee hunda jechuudha. Kan waan isaanii waa wal'oosan hin qaban. Yoo ati afaan badaatti deebistellee kun akka hin jettetti yaadde jettanii bilbilaan isaan haasa'a oolan yoo beektan jechuudha. Kanaaf akka nagaan biyya keessanii baatanitti nagaan biyya keessanitti galaa waan isaanii irraa of eegaa haasni jedha. Appilikeeshinii sangaa itti dhibbaan dhibbatti itti hin amaninaa jechuu barbaadeeti. Yoo isin hojjete okay hojjannaani kaameraan mana jiraatettee hojii irratti du'aa hin ooltu. Kaameraan mana jiraatettee nyaata dhugaatii hin dhabdu. Kanaaf kaameraan jiraatee jiraachuu baate ati noormaalii taate yoo hojjette homaa waan inni rakkoo sirraan gahu hin jiru jechuu barbaadeeti. Kaameraa isaanii galchanii tokkoffaa maalii galchanii gibbima isaaniitu to'annoodhaaf ni galchan jechuudha tokko tokko. Lammaffaa mootiyyuu ijoollee xixiqqoo yeroo mana jirtutti isaan moobaayila isaaniitiin konteekti walitti godhanii sararatanyaatti yeroo gatanii deeman kan bakka hojiitti isaan hordofan jechuudha. Inni sadaffaa mootiyyuu dhuguma sararatanyaadhaafuu kan galchan ni jiru. Kanaafuu hin gowwoomina isin jechuu barbaadetan. Appilikeeshinii isaan namni hin barsiisne hin jiru. Afaan Amaaraa ta'ee afaan Oromootiin namni hin barsiisne hin jiru. Garuu moobaayilli keessan tokko tokko ni hojjeta tokko tokko hojjechuu dhiisuu ni danda'a. Kanaaf jecha hin gowwoominaati. Jiraatee jiraachuu baate ati nama tokko ta'ee of ta'iitii ofitti amaniitii hojjedhu hojii kee bichaa irratti xiyyeeffadhu isin jechuu barbaade tananii viidiyoo illee isinitti dheeressuu kan kana fide sammuu kee baay'ee adoocheeti jechuudha. Akkaataan taloonna himtee fi na mul'isitellee sanitti jechuudha. Dhiifama wajjin kaa waan as keessatti waan sin aarsullee waan dubbadhin qabu ni gorsa namni waan beeku irraa waliin gahuu namootiyyuu baay'ee gaarii natti fakkaata akka kiyyatti jechuudha. Yookaan mootiyyuu akkanumaan gaaqaa waltiin tallituun jenna dhugaan baay'ee na gaddisiise jechuudha. Kan nama viidiyoo isinitti dheeressutti guyyaa biraa walitti deebinutti nagaan naa tura.